bilbila keessan irraa bakka dawwalaa kanaa siitingii faayidaa guddaa qabu siitingii lama isin agarsiisu jechuudha. Bilbila keessan irraa bakka ittiin dawwalattan kana fooyin kan jiru kana irraa siitingii faayidaa guddaa qabu kana inni hundi itti fayyadamuu qabu yookaan immoo itti fayyadamuu qabdan indaallee keessan isin agarsiisu siitingii lama jechuudha. Gara barnootaa deemuun duratti akkaawuntii kana follow gochuu hin dagatinaa, viidiyoo kana laayikii tuqaa isin jedha, akkasuma namoota hedduu bira akka gahuuf sheer koppii liink gochuu hin dagatinaa. Bakka itti dawwalan kana seenu hanga fooyin kan jiru kana bakka dawwalaa kana eegisentanii siitingii lama kan itti fayyadamuu qabdan isin agarsiisu. In tokko faani kan isin agarsiisu bakka dawwalaa kana eegisentanii tuqaa sadii tuquudhaan gaa siiting kan jedhu seenuudhaan siiting kana eegisentanii ganjallaa kan dhufuudhaan gaa azar koolm siiting kan jedhu seenuudhaan azar koolm siiting kan jedhu haa tuquudhaan gaa hide contact without number kan jedhu kana oonii yoo gootan bilbila keessa irratti kontaantii yookaan immoo lakkoofsa namaaf seefii godhattanii qabdan fakkeenyaaf asirraa beeksisna agarsiisu lakkoofsa namaaf seefii godhattanii qabdan bilbila keessa irratti jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa namaa kana maqaa qofa isinii baasaa jechuudha. Lakkoofsa namaa seef godhattanii qabdanu maqaa qofa akka isinii baasu jechuudha. Yoo isin of gootan lakkoofsa jalatti mul'ata maqaa gubbaarratti baasaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Ammallee bakka dawwalaa eegisentanii tuqaa sadii tuquudhaan siitingii eegisentanii ganjallaa kana dhufuudhaan bakka ammaa tuquudhaan gaa asirratti gaa sweeping to call or text kan jedhu kana yoo on gootan nam bakka lakkoofsa namaatti dawwalatan kana eegisentanii waan kana haala kanaan gara fuulduraatti xaa'uudhaan dawwaluu dandeessu, gara dubbaatti kan haxxatan meeseejii abbichaa barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu siitingii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala akkaataa bilbila keessa irraa bilbila ho'u yookaan immoo bilbila yeroo itti fayyadamtan isin jalaa ho'ee isin rakkisu siitingii bilbilaa fayyadamuudhaan haala isin akka inni hin gubne yookaan immoo yeroo isin itti fayyadamtan isin jalaan ho'ine haala isin itti gochuu dhowwuu dandeessu jechuudha. Siitingii bilbilaa irraa isin agarsiisu bilbila yeroo itti fayyadamtan isin jalaa ho'uugaa haala kamiin akka sirreessuu dandeessan jechuudha. Kana gochuuf siitingii bilbilaan iseentu bilbila keessa irraa siiting kan jedhu tuquudhaan keessan iseentu siiting eegisentanii haala kanaan isinii banaa yeroo haala kanaan isinii banee awwal irratti kan argattan kana connection kan jedhu kan xiqqoo connection irra eegatuudhaan haala kanaan bilbila kan keessan ol xaa'uudhaan gaa move connection siiting kan jedhu tuquudhaan keessan iseentu eegisentanii asirratti never by signing kan jedhu kun ofii ta'ee yoo jira oonii ta'ee yoo jiraate haala kanaan baatirii bilbila keessanii isin jalaa ho'isuu danda'a yeroo isin bilbilatti fayyadamtan jechuudha. Wantoonni kun haala kanaan yoo ofii ta'ee oonii ta'ee jiraate of gochuu dandeessu jechuudha. Ammallee ganjallaa isaa tuquudhaan gaa ganjallaa irraa eegatu kun illee difficult part service kan jedhu kun difficult print service kan jedhu kun gaa bilbila kan keessa illee isin jalaa ho'isuu danda'a dhiqata oonii ta'e jechuudha. Kanaafuu siitingii haalamaan ofii gochuu qabdu jechuudha. Bilbili kan keessa yoo ho'aa ta'e kana yoo ofii gootan bilbili keessan ho'ina ni qannasaa jechuudha. Kabraa histooriin baay'ee jechuudha. Histoori jechuun maal jechuudha? Histoori jechuun notification kan jedhu siitingii seenu hanga notification eegisentanii gaa advanced setting kan jedhu kan jira asirratti achira eegatuudhaan haala kanaan gaa notification history kan jedhu kun yoo dhiqata oonii ta'ee jiraate haala kanaan notification adda addaa as keessa guutee yoo jiraate bilbilli keessan isin jalaa ho'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu bilbila ho'uu yookaan immoo yeroo itti fayyadamtan isin jalaa gubuu jechuudha. Sababaan isaa siitingii lama kanadha. Kabraa siitingii baay'eetu jira waan ta'eef siitingii dabalataa yookaan barnoota dabalataa argachuudhaaf akkaawuntii kana follow godhaa isin jedha. Viidiyoo kana laayikii tuqaa akkasuma viidiyoo kana namoota hedduu bira akka gahu sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Barnoota dabalataatiif gaaffii qabaattan komantii naa kaa'aa.